Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha akkuma beekamu dhaabbanni Itiyoo Telekoomii bilbiloota ismaartii baay'ee babbareedoo ta'anii bifa liqaadhaan kennuudhaa fi baankii Siinqee waliin walii galee jira. Kanaaf namoonni bilbila kana liqaadhaan fudhachuu barbaadanii kaffaltii yeroo dheeraa fi yeroo gabaabaa keessatti kan kaffalamee xumuramudha. Innis ji'a 6 fi yookaan immoo ji'a 12 keessatti kaffalamee kan xumuramu yoo ta'u, bilbiloonni kun bilbiloota ismaartii baay'ee babbareedoo ta'anidha waan ta'eef carraa kanatti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Haaluma kanaan bilbiloota baay'ee ismaartii ta'an kana kaffaltiin kan ji'a 6 fi kan ji'a 12 adda ba'ee jira. Ji'a 6 keessatti kan keessan yookaan kan dhuunfaa keessanii taasifachuu akkasumas immoo liqarraa bilisa gochuu yoo barbaaddan ji'a 6 keessatti qarshii ji'a tokkoon 2,000 fi birrii 72 yoo kaffalamu, waggaa tokko keessatti yookaan ji'a 12 keessatti kan xumuramu immoo ji'aan qarshii 2,072 qofti kan kaffalamu yoo ta'u, karaan isin ittiin galmaa'uu dandeessanii tokko karaa urjii 127 misilaalli irratti erga tuqaastanii booda teelee birrii keessa seenuudhaan galmaa'uu dandeessu. Karaa biraa immoo karaa appilikeeshinii teelee birriidhaan appilikeeshinii erga seentanii booda teelee diivaayis faayinaansingii kan jedhu irratti ookee jettanii galmee erga xumurtanii booda gara giddugala gurgurtaa teelee yookaan immoo giddugala teelee naannoo keessa jiru deemuudhaan bilbila kana fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Ulaagaa kanatti seenuudhaaf dursa namni kun nama liqni irra hin jirre ta'uu qaba waan ta'eef carraa kanatti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Carraan kunis mijachuu kan danda'e Itiyoo Telekoom baankii Siinqee waliin ta'uudhaan kana qofa osoo hin taane qarshii kan waggaa tokkoo fi ji'a 6 yookaan waggaa tokko yookaan ji'a 6 fi qarshii 40,500 illee liqeeffachuun ni danda'ama jechuudha. Carraan kun osoo isin hin darbiin ammuma itti fayyadamaa jechuun barbaada. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.